Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya tamsaasni BBC kallattiidhaan isin bira ga'u amma eegalee jira. Har'a qabiyyeen gumeeffanne filannoo addatti naannoon Tigraay gaggeessuudhaaf jedhu paartileen siyaasaa akkam jedhu. Mootummaan federaalaa seera ufumaa jallisaa warra naannoo irra jiraniin maa jallistan jechuu hin danda'u. Jawaar Mohammadii fi paartileen siyaasaa biroo kan jedhan booda irratti deebinama. Maanguddoon ganna 114 kooroonaa vaayirasii irraa fayyanii mana isaanitti deebi'an hospitaala keessa turan irraas ragaa arganneerra. Ijoolleen ilma isaaniis jiru. Maanguddoon kun umriin isaanii ganna 114 ta'uu nutti himaniiru. Duula lammiileen Itoophiyaa kutaalee addunyaa garaagaraa keessa jiraatan dhimma hidha haaromsaa ilaalchisuudhaan eegaluudhaaf jiran irratti qondaala imbasii Itoophiyaa London jirurraa odeeffannee jirra. Oduu gaggabaaboos qabna ani Hirphaa Gammachuuti. Nu hordofaa. Lammiilee fi dhalattoota Itoophiyaa kutaalee addunyaa garaagaraa keessa jiraatan dhimma hidha haaromsaa ilaalchisee duula eegaluufi. Duulli kun gama intarneetiin kan raawwatu yoo ta'u, hawaasni idil addunyaa dhimma hidha haaromsaa irratti haqa jiru akka hubatu gochuun galma duula kanaati. Yaadni kun iddoo itti eegalee magaalaa Londanitti qondaala olaanaa imbasii Itoophiyaa kan ta'an obbo Abbaabee Damisee ka'umsa yaadichaa ilaalchisee kana jedhaniiru. የተለያዩ የዳያስፖራ አባላት በአንድ ላይ ሆነው ሚሴንሶኒ ዳያስፖራ ገረገራ ወሊን ታኒ ዋይ itti fayyadama bishaanii haqa qabeessa ta'e akkasumas carraaqqii Itoophiyaan taasisaa jirtu hawaasni idil addunyaa sirnaan hubachuu qaba yaada jedhu kaasan. Bu'uura kanaan London irra darbee kutaalee addunyaa adda addaa keessatti jiddugalli filatamee daayasporaan marti walitti qabamanii waan kanatti akka makaman taasifame. Galmisaa waa'ee itti fayyadama bishaanii haqa qabeessa ta'e Itoophiyaan gaafataa jirtu akkasumas gama kanaan hojiin hojjechaa jirtu sirrii ta'uu hawaasni idil addunyaa akka hubatu gochuudha. Dabalataan ammoo ijaarsa hidha kanaa xumursiisuuf hojii qabeenya walitti qabu hojjechuun piroojeektii uummata keenyaa kana galmaan gahuu qabnaa kaka'umsa jedhuun fedhii isaanii waan eegalanii አሻራ የሆነውን ፕሮጀክት ዳር ማድረስ አለብን የሚል መነሳሳት ፈጥረው ነው በራሳቸው የሚያካሂዱት። Guyyaa fi akkaataa duulli kun itti raawwatus obbo Abbaabbiin akkas jedhu. እንግዲህ ካምፔኑ እኔም ለአባይ ያለው duulli kun anis abbayyaaf nan dhaabadha yookiin afaan ingiliziin I stand for an equal share of Nile waters mata duree jedhuun gaggeeffama. Adoolessa 2 bara 2020 irraa eegalee walitti fufinsaan guyyoota 5f duulli ni taasifama. Jiddugalawwan filataman Ameerikaa, Kaanadaa, Dubaay, Brussels, German, Firansii fi Afrikaa kibbaa yoo ta'an lammiilee fi dhalattoonni Itoophiyaa akkasumas deeggartoonni Itoophiyaa kutaa addunyaa kam keessa iyyuu jiran jiddugalawwan adda baafaman kanneenitti gama intarneetiin wal arguun ergaa isaanii dabarfatu. ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። Itoophiyaatti maanguddoon ganna 114 kooroonaa vaayirasii irraa bayyanatanii gara qe'ee isaaniitti deebi'an. Hospitaala Yekkaatit magaalaa Finfinnee jirutti ispeeshaalistiin dhibeewwan qaama keessoo kan ta'anii fi maanguddoo kana yaalaa kan turan Dr. Liyaa Faantaawun yaalii barbaachisu taasifamee fi bayyanachuu isaanii dubbataniiru. Ijoolleen ilma isaaniis jiru. Maanguddoon kun umriin isaanii ganna 114 ta'uu nutti himaniiru. Hospitaala Eekkaa Gotabee torbaan tokko erga turanii booda gara hospitaala Yekkaatit 12 dhufan. COVID-19 irraa eega fayyan booda wal'aansa dhibee biraa argatuuf gara hospitaalichaa dhufan. Erga dhufanii qorannoo laaboraatoorii barbaachisu taasifneef deeggarsa oksijiinii kennineefii turre. Guyyoota lamaan darbanitti ofumaa isaanii harganuu danda'aniiru. Qoricha ajajameef waan xumuranii fi wal'aansa barbaachisu waan goolabaniif hargansuuf deeggarsa oksijiinii isaan hin barbaachisne. Haala gaarii irra waan jiraniif har'a gara mana isaaniitti akka galaniif geggeessineerra. Dhaggeeffatoota keenya BBC Afaan Oromooti kan hordofaa jirtanii oduu gaggabaaboon isinitti himama. Sudaan dhimma laga Abbaay irratti otoo waliigaltee irra hin geenye bishaaniin guutamuu akka hin qabne dhaabbata biyyoota gamtoomanii gaafatte. Xalayaa biyyattiin mana maree nageenyaa dhaabbatichaaf barreessite irratti Itoophiyaan hidhicha guutuuf adeemuun nu yaaddessa jetteetti. Itoophiyaatti guyyaa tokko keessatti namoonni 141 kooroonaa vaayirasiin qabaman. Namoonni 3 vaayirasichaan du'uun lakkoofsi namoota sababii vaayirasichaan du'anii 81 qaqqabeera. Waliigalatti namoonni Itoophiyaatti vaayirasichaan qabaman 5,175 qaqqabeera. Kaampaaniin qoricha farra oomishu Bayer jedhamuudhaan beekamu himata irratti dhiyaateef doolaara biiliyoona 10 caalu kaffaluudhaaf oomishni kaampaanichaa bakka garaagaraatti dhukkuba kaansariif nama qabsiisuunsaa imanni namoota 100,000 fi 25,000 ta'anii irratti dhiyaateera.
Waraanni Somaaliyaa Al-Shabaab balleessuudhaaf dandeettii hin qabu jechuun Ameerikaan qeeqxe. Biyyattiin ammayyuu hojii eegumsa biyya ishee guutuudhaaf gargaarsa biyyoota biroo irratti hedduu hirkatti jechuudhaan ministeerri dantaalaa Ameerikaa qeeqaniiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabannee isaan kana turan. Boordiin filannoo biyyaalessaa gaaffii filannoo raawwachiisuudhaaf naannoo Tigraay irraa dhiyaateef ibsa kaleessa baaseen akka hin fudhanne beeksise. Mootummaan naannoo Tigraay murtee ammaa dura dabarse hordofuudhaan filannoo gaggeessuu akka itti fufu hoogganaan biiroo haqaa naannichaa obbo Amaanuel Asaffaa BBC'tti himaniiru. የምርጫ ቦርድ እንደዚህ አይነት ውሳኔም ሊወስን እንደሚችል ግን ምክር ቤቱ ቦርዲን filannoo murtee akkanaa murteessuu akka malu manni marii bakka bu'oota uummataa ni beeka ture. Dhimma kana irratti murtee wayita murteesses boordiin filannoo gaafficha simatee yoo dhufu ta'e filannicha akka gaggeessu. Yoo hojii filannicha gufachiisuu kan itti fufu ta'ee dhufuuf fedhii dhabe ammoo naannichi qaama filannoo qindeessu akka ijaaruu fi seerri filannoos akka qophaa'u murtee kan dabarse. Kanaaf haaluma kanaan itti deemna jechuudha. የምርጫ ህግ እንዲዘጋጅ ነበር የወሰነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed Gamasaatiin mootummaan naannoo qaama filannoo raawwachiisu dhaabbatee itti adeemuu danda'a jedhama. Baqqalaa Tumaatu dubbise. Heerri sadarkaa federaalaatti illee cabee jira. Kana immoo mootummaan federaalaa seera ufumaa jallisaa warra naannoo irra jiraniin maa jallistan jechuu hin danda'u. Qabatamatti waggaa laallee filannoo irratti naannoonis federaalis aangoo qabu. Mootummaan naannoo tokko filannoon akka godhamu yoom godhamu akka qabu murteessuu hin danda'a. Geggeessuu execute gochuu garuu gara boordii filannootitti geessee boordiin filannoo akka raawwachiisu gochuu qaba jechuudha. Kana jechuun naannoon aangoo murteessuu qaba. Federaalli immoo aangoo fi dirqama raawwachiisuu qaba. Kanaaf mootummaan naannoo Tigraay filannoo godhuun qaba. Naannoo kana keessatti haalli filannoo dandeessisuu hin jira jedhee murteessee jira. Boordii filannoo biyyaalessaa gaafateera. Boordii filannoo biyyaalessaa gochuu hin danda'u jedheera. Eega filannoo san geggeessuudhaaf mootummaan yookiin immoo boordii filannoo federaalaa hin dandeenye taate mootummaan naannoo Tigraay filannoo geggeessuu kan barbaadu taate qaama filannoo electoral management boodii dhaabbatee itti deemuu danda'a. Kuni bu'uura seeraa qabaata, legitimasi qabaata akka kanaan yoo deeman. Federaalis diduun bu'uura seeraa hin qabu. Tigraayis qofatti deemuun bu'uura seeraa gahaa hin qabu gamillachuu. Garuu federaalli geggeessuu yoo kan didu taate suppermaasiin seera biyya kanaa mirga sabaaf sablammoonni mootummaa ofii filataniin of bulchuu mirga ofiin of bulchuu keewwatonni heerri mootummaa handhuurri pillar of this constitution kan jennuun mirga sabaaf sablammoonni ofiin of bulchuuti. Kanaaf sabni Tigraay keessa jiran saboonni Tigraay keessa jiran mootummaa isaanii filataniin buluu waan qabaniif san mootummaan federaalaa filannoo san geggeessuu yoo kan didu taate manni maree naannichaa filmaata biraa haala biraa barbaaduun heera dhiftee akkuma warri federaalaa kun heera dhifee filannoo dheeressuu hin dandeenyedha. Fakkeenyaaf mootummaan federaalaa filannoo dheeressuu hin danda'u ture. Heera dhifeeti mootummaa filannoo dheeressuu kan danda'e. Akkasuma warri Tigraayis heera dhifuudhaan filannoo gaggeeffatuu hin danda'u. Walumaa galatti garuu dhimmi magaalaa Finfinnee jidduu jiru Tigraayii fi federaala jidduu jiru dhimma filannootillee miti akkasumas dhimma heera mootummaatillee miti dhimma siyaasaati. Dhimma wal dhibdee siyaasaati. Kanaaf falli ijaaraa ta'e falli Tigraayiifis ta'e Itoophiyaafis TPLFis ta'e federaalaaf ta'uu danda'u wal mariidhaaf waliigalteedhaan yoo godhame irra gaarii saniin alatti garuu gara lachuu seera jallisaa ittiin deemuu danda'u. Itti bahisaa maal ta'a wanti kun yoo amma naannoon Tigraay ofiisaatii of danda'ee filannoo gaggeeffate sadarkaa biyyaatti ennaa ol guddisni ilaallu garam geessa biyya kana? Garaagarummaan wal dhiibuun Tigraay fi federaala jidduu jiru dabalataa deema. Mootummaan federaalaa amma duras aangoo isaa guututti Tigraay keessatti geggeessuu hin dandeenye jedhamee waan qeeqamaa ture fakkeenya Getaachoo Asaffaa qabuu hin dandeenye jedhamu. Amma Tigraay harka federaalaa darbitee filannoo kan geeffattu taate dhiibbaa adda addaa adabuudhaaf dhiibbaa adda addaa gara gochuutti deemuu danda'u. Fakkeenyaaf dhiibbaa dinagdee bajata irraa hir'isuu, daandilee haa taatu, elektiriikii haa taatu wantoota federaalaa wal qabatan kana jalaa hir'isuu irratti itti deemuu danda'u. Tarii inumaatu immoo daangaa gama Suudaaniin jiru biyya alaatti isaan quunnamsiisu cufuu waan akkanatti deemuu danda'a federaalli. Kun immoo laafaa ta'uu hin danda'u. Jarris humna waan qabaniif wal dhiibbaan kun deemee gara walitti bu'iinsaatti uumuu danda'a jechuudha. Tigraay keessatti yeroo ammaatitti marfamneerraa dhiibbaa guddaa jala seenneerraa walabummaan akka sabaatti qabnu sarbamaa jira. Jireenyi keenyayyuu gaafii keessa galeera. Yaadni jedhu uummata keessa baay'ee babal'ataa dhufaa jira. Maaliif gama oliin Eertiraatu jira, itti aanee Amaaratu jira, asii immoo federaala jira. Humnoonni sadeen kun nurratti wal ta'anii deemaa jiru kan jedhu kun shakkii guddaa waan geesseef sabni Tigraay yeroo ammaatti akka tokkotti ejjateeti kan socho'aa jiru. Haala san keessatti uummata miira akkasii qabu san keessatti wal dhiibbaan humnoota hoogganoo siyaasaa kun deemuun walitti bu'iinsa tasaa san booda babal'ataa deemee wal waraansa hamaa uumuu danda'us akka fidu shakkuun barbaachisaadha. Jawaar Mohaammed ture. Mee amma immoo dhimmicha ija seeraan haa ilaallu. Baqqalaa Toomaa Ameerikaa Minaapolis irraa ogeessa seeraa Bahaar Umar wajjiniin turtii taasiseera.
Walamaa jira agartee laaluu qabnu tokko adeemsa yookaan gaafii procedurity jira procedural issue jira gaafiin biraa immoo substantive issue jira. Procedural yoo adeemsa laalle dhugaadha adeemsa filannoo gaggeessuu heerri mootummaa boordii filannootiif kanne boordiin filannoo kun immoo biyyoolessaa sadarkaa federaalaatti jira. Substantive yoo laalle immoo filannoon maali dhimma eenyuti yoo jennu taate filannoon dhimma ummataati akka Itoophiyaa keessatti immoo addatti dhimma sabaa fi sablammootaati. Maaliif jennaan Itoophiyaan akka heerri mootummaa gadi dhaabetti biyya sabaa fi sablammootaati. Biyya sabaa fi sablammoonni fedhii fi waliigaltee isaaniitiin ijaarratanii olaantummaa yookaan birmadummaan isaanii itti mirkaneeffatan jechuudha. Birmadummaa kan qabu sabaa fi sablammoota. Namni birmadummaa qabu yookaan sabni birmadummaa qabu tokko filannoo gaggeessuu dandeessu yoo ani si hayyame yookaan qaamni biraa si hayyame jechuun at substantive level xiqqoo rakkisan. Amma gama tokkoon boordii filannootiif heerri aangoo kanneefii jira. Aangoolee osoo hin ta'in dirqama irra kaa'ee dirqama filannoo qopheessuu gaggeessuu irra kaa'ee jira. Gaafiin ammaas irratti ka'u filannoo yoo gaggeessuu hin barbaanne mirga filannoo gaggeessuu diduu ni qabaayidha gaafiin. I think asirratti boordiin filannoo dirqama qaba malee mirga filannoo gaggeessuu diduu waan qabu natti fakkaatu. Maaliif akkuma isin jedhe bu'urri filannoodha agarsiistuu birmadummaa ummataati. Uummanni birmadummaa isaa kan ittiin agarsiisu mootummaa isaa kan ittiin ijaaru mootummaa isaa kan aangoo irratti buusu filannoodhaani. Filannoon kunis bifa haqa qabeessaa fi walaba ta'een kan gaggeeffamu jechuudha. Filannoon kan gaggeeffamu yeroo uummanni qophaa'ee nuti filannoo gaggeessina jee fedhiin uummataa jiraatetti fedhiin uummataa yoo jiraate boordiin filannoo dirqama qophaa'ee filannoo san gaggeessuu qaba malee faallaa fedhii uummataa dhaabbatee filannoo gaggeessuu hin dandeessanii jee murteessuu hin danda'u. Gara biraatiin sabaa fi sablammoonni biyya san keessatti mirga birmadummaa qaban akkasumas mirga hiree murteeffannaa qaban keewwata 39 jalatti akka laalletti akkasumas keewwata 8 jalatti waa'een birmadummaa isaanii ni jira. Birmadummaan isaanii tun immoo keewwata 8 jalatti akka ibsametti bakka bu'oota isaanii filachuudhaan karaa bakka bu'oota isaaniitiin birmadummaan san mirkanaa'a jechuudha. Akkasumas hiree murteeffannaa qaban. Hiree murteeffannaa kana jechuun fedhii isaaniitiin if bulchuu dinagdee gulantaa dinagdee isaa fi hawaasummaa isaanii murteeffachuudha jechuudha. If bulchuudhaaf sabni tokko sabni namni mileenii waliin bulchuu bakka bu'oota filachuu qabaa jechuudha. Bakka bu'oota filachuudhaaf ammoo mirgi hiree murteeffannaa kana keessatti filannoon gaggeeffamuun dirqama. Filannoo yoo qaamni aangoon dirqamni irra kaa'ame dide immoo uummanni keessa adeemsa jiruun qaama tokko ijaaree filannoo gaggeessuun I think waan danda'amu natti fakkaata. Sun heera wajjin waliin faalleessu amma naannoon qaama filannoo raawwachiisu ijaarrachuu ka jedhu kuni akkas taanaan naannoon hunduu ofii isaatii qaama filannoo raawwachiisu ijaarratutti deema. Kun immoo heerri aangoo naannoodhaaf otoo hin ta'in federaalaaf kenne waan ta'eef heeruma deebi'ee faalleessuun ta'u. Gaafii gaariin duratti amma boordiin filannoo boordii addatti heera mootummaatiin dhaabbate malee qaama federaalaati yookaan qaama naannooti jechuun ni mataan isaa rakkoo qaba. Lammaffaan akkuma isin jeessanitti boordiin kun dirqama qaba. Dirqama filannoo gaggeessuu qaba. Dirqama kana uummanni gama bakka bu'oota isaaniitiin irra kaa'ee akkasumas heerri mootummaa dirqama irra kaa'ee qaba. Yoo dirqama kana hin gaggeessinedha malee gaafiin yoo boordiin qophaa'oo ta'u taate wanni boordii sadarkaa naannootti filachuu yookaan qaama biraa filachuutti nama geessu hin jiru. Amma beektaa warri naannoo Tigraay wanni godhan tokko boordii beeksisanii boordii gaafii dhiyeessuun sun adeemsa waan qajeelodha. Garuu odoo boordiin hin beeksisin akkasumatti unilateraalii filannoo gaggeessuun guutuutti sun silaa is outright unconditionally sun ta'uu danda'a. Amma eega boordii gaafatanii boordiin ammoo sababa diddaa agarsiiseef bakka boordiin diddaa agarsiisetti uummanni carraansaa maal ta'uu qaba? Uummanni mootummaa hin filaminiin buluu dirqama qaba. Uummanni sagaleen uummataa hin kabajamu jettu waliigala agartee bu'uura heeraatti hin deebisa. Bu'uurri heeraatti majjannee sabaaf sablammoota sabaaf sablammoonni birmadummaa qabanii birmadummaan isaanii san gama filannootiin gaggeeffama. Filannoon kun immoo haala kamiinuu uummanni gaggeessuu qaba tajaajila. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa gara goola buutteeffannee jirra. Baqqalaa Toomaa saganticha gumeessuudhaan isin wajjiniin turee jira. Anis isin dhiyeessuun hirphaa gammachuute. Oduu odeeffannoo biroo hedduu toora marsariitii keenya akkasumas toora miidiyaa hawaasaa irraa kan argachuu dandeessanii waan nu caqasaniif galatooma. Horaa bulaa deebanama.